jecha rabbi ilmaan namaa barruun barsiise bilkalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam jecha rabbi ilmaan namaa barruun barsiise bilkalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam maqaa rabbiitiin eegallaa kan dandeettii qabu qudraa isa beeku waan dabree fi waan ganaa dhufu fuulduraa maqaa isaatiin jabeessine dubbii tolfannaa bu'uura isaan gahanna laaftuudha hundarrattuu nu gargaara dhageettii fi harka isaatiin beekumsaan nu wajjin jira tika halkanii fi guyyaa takkan fagaanne nu bira tandachii fi samii jirtu gubbaaf keessa bahri barra hunda siitu quba qaba baaxinaas ta'e zaahira tandachii fi samii jirtu gubbaaf keessa bahri barra hunda siitu quba qaba baaxinaas ta'e zaahira jecha rabbi ilmaan namaa barruun barsiise bilkalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam qur'aana rabbi qaroomsaa qaroomeen ittiin dhaqqabne rabbiin qur'aana nuuf ibse jechuun waa takkan hambifne namuu hammuma danda'u deemna irraa waraabbanne dhaloonni dhufaa fi dabraan honga hikmaa isaan hubanne dhalli namaa kan jalqabaa qur'aana kanan arganne ni beekaaf dhiise gaafasan akka sammuun san baadhanne kitaaban isaan duraatiin rabbiin eegaleen jiiqanne sadarkaa irraa boodaatti nuuf kenne isaan milkooyne kitaaban isaan duraatiin rabbiin eegaleen jiiqanne sadarkaa irraa boodaatti nuuf kenne isaan milkooyne jecha rabbi quwwaa qabu calaa kulli shay'in qadiir barsiisaa jirta ustaaza gammadii siin jennaa abshiir taajul waaqaar si fawwina huwa lubsun minal hariir milkii biyya lachuu dhaali ustaaz Khaalid Abdul Qaadir taajul waaqaar si fawwina huwa lubsun minal hariir milkii biyya lachuu dhaali ustaaz Khaalid Abdul Qaadir jecha rabbi ilmaan namaa barruun barsiise bilkalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam barattoota arraa lameen maqaa isaaniitiin siif dhaha namummaa wajjin baratan kunootu narra dhagaha rawdaa ahmadii fi taanis jaa'amtee ummuna juha akkaataan barnoota isaanii fakkeenya gaarii nuuf taha baga arraanis hin gahee jajjabaadha galma gaha barnoonni diinii islaamaa kun qalbii teenyaaf qarraaha rabbiin isaan haa milkeessu barnootaan wallaalamoha qaruura keessan guddisa tabba
tabba beekumsa ol bahaa rabbiin isin haa milkeessu barnootaan wallaalamohaa qaruura keeysan guddisaa tabba beekumsa ol bahaa jecha rabbii ilmaan namaa barruun barsiise bilqalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam barattoota isaatii isin warri ittiin eebbifame matummaan isaatu badhaasa nama qur'aana kenname baga gammaddan hundinuu rabbumaa isin shallame isin warra qur'aana isaa baruu yeroo fayyadame markazni isaa galatoomu isaan ifaan qabsiifame namni qur'aana hin beeyne hedduu asii barsiifame wallaalaa ta'uun hin malu barri wallaalaa san dhume jechuudhaan haa galatoomu dhaloota gara diyyame jechuudhaan haa galatoomu dhaloota gara diyyame jecha rabbi quwwaa qabu ala kulli shay'in qadiir barsiisaa jirta ustaaza gammadii sin jannaa abshiir jecha rabbi quwwaa qabu ala kulli shay'in qadiir barsiisaa jirta ustaaza gammadii sin jannaa abshiir milkii biyya lachuudhaali ustaaz Khalid Abdul Qadir milkii biyya lachuudhaali ustaaz Khalid Abdul Qadir jecha rabbi ilmaan namaa barruun barsiise bilqalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam amiirraan markazaa tahe khaadimtoonni taatan kore warri jaarmaya utube karaa sarara kaasee qore galatoomaa isinillee isiniin karaan diriire dukkanaa wallaalummaarraa tumsa walootiin baraare barattoota asii hundaa rabbiin isin tolchee hire isiniin taasisin lamuu warra faca'ee khasaare tokkummaa teeysan jabeessaa diin tokkummaadhaan daraare sababa tokkummaatiin namni kun hundi diin baree tokkummaa teeysan jabeessaa diin tokkummaadhaan daraare sababa tokkummaatiin namni kun hundi diin baree jecha rabbi quwwaa qabu ala kulli shay'in qadiir barsiisaa jirta ustaaza gammadii sin jannaa abshiir jecha rabbi quwwaa qabu ala kulli shay'in qadiir barsiisaa jirta ustaaza gammadii sin jannaa abshiir milkii biyya lachuudhaali ustaaz Khalid Abdul Qadir jecha rabbi ilmaan namaa barruun barsiise bilqalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam jecha rabbi ilmaan namaa barruun barsiise bilqalaam baraarsaa dhibee wallaalaa kan dammeessu minal ahlaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam baasuudhaaf barsiisaa jirta ilan nuuri minal dhulaam guddisaa dhaloota borii markaz tarbiyatul islaam